Induga kinsoman guyyaa deeme dhuga oola amma galgala amma kan goon innummaan hasalaachisu jedhanii mari'atanii inni garuu salaata irraa wannaan qabu haajaan qabu inni amma waa mafsuura Faatihaa beekuuf bakka wama takkan beeku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa naannoo Sidaamaa ganda aanaa Dooree Baafannoo gandi isaa maal jedhama? Gandillee Dooree Baafannoo keessatti argamna jechuudha. Manguddoon isin nu dagaleetti argitan kuni nama seenaa guddaa jaarraa Jaanoy yeroo mootummaa eegana ammallee Jaanoy san keessa nama turedha. Masgiida bareedaa dudda duuba keenya kanatti inshallah argitan kana nama wareegama guddaadhaan Rabbiin sababa isaanii ijaare biyya kana keessatti muslima akkanatti heddummeesseera. Gaafa isaan diin kana qabatanii namoota hawaasa islaamaa dubbisan nama 4-5 waan hin caalle. Seenaan isaanii waan garaa nama nyaatu tokkotu jira. Seenaa hedduu garaa na nyaate dhagahee addunyaan kunillee dhagahuu qaba jedhe keessa jaalala diinii qabaniif diin kana eegana ammallee kunuunfachuuf jecha nama imaamaa dhabanii waan garaa nama nyaatu nama akkamiitiran nama eegana ammallee haraqee dhugooyi yoo haraqee naabittan malee isin salaakisu akka sadarkaa jechoota akka gahe isima san gibira kafalaniif akkasitti irraa salaatan jechuu kuni maali eegana ammallee waan san kafallee diin salaata nama nu salaakisu dhabnee kafarree duu irra waan san cubbuullee osoo ta'ee dalagne diinii kanaan jiraatu jedhan ammoo san bira Rabbi dabarse mee sheekni kenna seenaa isaanii akkaataa masgiidni kun itti ijaaramee fi waan isaan dalagan nuuf haa himanii gama isaaniitti isin dabarsa inshallah. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akkuma isaan jedhanitti maqaan isaanii nu jedhaman Abdul Qadir jedhama. Abdul Qadir Adam jedhaman. Waggaa meeqa taatan? Mee dirooti gawdii meeqi meeti? kun Xaaliyaani Jaanoy daanoo Xaaliyaani yinanni udana Jaanoy Xaaliyaani eega dhufe bade Jaanoy dhufe jedha. Jaanoy wayta san illee jirani jedha. No ikke imabu worosu mina umati afo mekaninke gono bayram teela moyna wa nuti gono wa teela morra dhufne nuti fagorra dhufne ummani washimuti ummani abbo jedhani akkasi dhufne fagodha kuno washo jedhan wonsha jedhan jiru wonsho jedha machi du hakkawaru afada ummu ani hakkawaru sani hunda arge jira mashallah garta maahin amma mee seenaa isaanii isin gabaabbinaan haala kamiin masjiidna asitti ijaaratu danda'an? Alhamdulillah gaafa sinuti xiqqoodha ijoolleedha turre jirra jiddu kanatti wanni manni tokko hin jiru. Ayyee bosona boqqolloo qofa jira. Ayyee beeray way fakkaata kun irsha fakkaata wayta san namni saati kudhan geennaani sodaadhaaf bineensa sodaadhaaf karaa kana hin taru jechuudha. Ayyee wayta san mana isaanii argan jiddu kanatti. Ayyee namni hin jiru muslimni gaafas xeenteedha kun akkuma jiru islaamni nama tokkocha isa qofa. Ayyee ammas deebi'ee Abbaa Bashir jedhani amma rabbi isaanii araaram isaantu jiran kun isaantu jiran namni Kadirii Donqa jedhamu tokko jira hin jiru jechuudha. Namni kun asirraa deemanii wayta isaanii maskiin waytu hin jiru asirraa deemanii kunooti galalcha jedhaniin asirraa saati tokko deemsisa jechuudha. Sa'a tokko lukaan deeman jechuudha. Taraawiha deemanii achitti nu bira salaatan jechuudha. Achi dhufanii halkan nuti dooreen hin dhufne dhiifneen salaannu jenne hanga sa'as afuritti teennee eegna. Taraawiha jinjama. Dhufanii isaan karaa kana ima halkan isaan Allahu akbar jedha laa ilaaha illallah jecha dhufa zikiri godha dhufanii waliin gahanii dhalaa osoo nafin ijoollee nafin walii qabatanii dhufanii jechuudha. Eega isaan dhufaniiti jedhan taraawiha salaanna jechuudha. Gaafas namni hin jiru sheenni waytu hin jiru. Amma akka kana deema hagam takka turra jedhaniitiin nummaan asitti maaliif ni ijaaranne jedhaniitiin Abbaa Bashiriffa isaaniffa waliin taani asitti hara way ijaaranne taraawiha asitti godhanne asitti salaannaa jedhan. Eega taraawiha asii godhanne sheeqa hin qabnu eenyu nu salaachisaa jedhanii yaaddaani jechuudha. Gaafas inni tokko amma gurbaa tokko jira wamayyuu hin beeku Faatihaa qofa beeka. Wanni ni beeku suuraa Faatihaa. Faatihaa qofa beeka. Sanumayyuu ittiin salaatu. Induga ittiin sooman guyyaa hin sooman. Inni amma Faatihaa tana beeka malee. Maqaa isaa wayta isaanii Shaamballi jedhanii Shaamballi islaamummaa isaa maqaa eenyu jedhama beektan bashi Kadirii jedhama. Inni sun wayta isaanii imaan hin qama guyyaa deemee dhuga oola. Amma galgala amma kan goon innummaan hasalaachisu jedhanii mari'atanii. Inni garuu salaata irraa wannaan qabu. Haajaan qabu.
إنما ومسورة فاتحة بيكوف بقى ومتكن به يكون ما أفكر كاسي كل هو الله مالي به كم به كوني سانو ما جد صلاتيسا بويا دوغا ولا غلغلا أما نو صلاتي جنان أبو وانا بيتني ملين صلاة وجد حركة بيتا جد وانا تجارة تومان حركة دجراني ها أكستا تكام غونا ركانتي ربنا هكار وما إني نوقافته كنيتين حصل اتفانو إن شاء الله ربنا باسا جد أنيتما نيا دماني سكاياتا إذا صلاة ساتورة تراويح جت. إني سنارك على توجه في دم قبته مانو. قبته قبته تو مدفن. إنسان تو بيتاني ليتري لا من لا سكين بيتاني. كنادي. مهربات كايا. مهربات كايا. مهران كايا نه إذا دفعتين يو أراك سني مهربات يو أرجع. آها ربي سني أكين هاي وما شاء الله جري توما صلاة تسين جت. أكاسي أبو شيكا كباجونا أكاسي جريتين صلاة تسين. أكاسي صلاة تسين. Akkasitti gamma gaafa kaan inni osoo alatti dhugaa jiru ture seenaadha. Ka isa duuba dhalate tokko jira Abdalla jedhaniin. Suni xiqqoo isarra wayyoo qaba. Alaawatti qaree dhufa. Imaamummaa kana isatu na jalaa fudhatu jedhee hin dide. Wanno eegsa kana akka hin dhufne wanno ta'e. Ta'e wayita inni dhufu inni osoo dhugu alatti ture. Odoo dhugu alatti ture. Alatti ture. Abdalla odoo dhugan alatti ture. Alatti turani. Amma Abdallaan kun yoo dhufu استسينيت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وسجدوا وفيتنا ابو دين تيچكن دفته بكا كيدا بات الحمد لله جت مركزه وازه مركزه دوبات دابه الله اكبر يدا بس እንደገና ረዲ والله اسم افما دقيتني بابا تيچودا سينا هغانا قما جچودا سنبوت سامال godhan eegasiga wonno san kushina san diigani akkasitti masgida citaa ijaaranii isaan kun isheenni kuni isaani achuma fidaniitiin isa ergachuu qaba jedhe asii fuudhanii tuula jedhaniin shaamaan jedhaniin tuula sanitti darsi jira achi geersanii qarashiifatan jechuu barsiifan jechuudha. Barsiisanii isaan dhufanii wayita ramadaana salaachisanii ramadaanni baanaan achi deemanii jechuudha. Asitti amma mana walafa kennanii achi mana amma ijaaratan lafallee hin qabu inni asitti. Egas alhamdulillah isaani qaraanii bakka khutbaa gahanii olomaa ta'anii adda kun deemanii tayyatti illee waggaa lama wanno fudha darsi fudhatanii kolleejjii fudhatanii achitti akkasitti dhufanii kun hanga dhaatitti isaan imaama kenna jechuudha. Akkasitti egas wayita isaan jaanan san obboro kaanii wayita zaananii wanni mangaa ka jedhamu sun harree sun iyyuu jala qabee jedhan. Warri diin islaamaatiin ala jiru harreedha. Beenteen harreedha jedhanii akkas jedhan jechuudha. Egas kun addunyaa kana madhaas. Fida jechuudha. Egas citaa san diiganii wayita san afaanumaan ijaarame. Masaaraa kun illee dhufne gaafas. Egas masiinni kun illee ijaarame. Ispeekireel kun illee dhufnaan kanumaan azaanu jala qaban. Jaarsi sun wayyaa argitanii jedhan. Jaarsi harreen iyyuu sun jammare wayyaa argitanii sadarkaa ol ta'e jedhanii. Baga gammadde meeshaa kana argatte duraan ifaaja turte jedhanii akkasitti kun hadha guyyaa kana gaanii magaano agarodhe akkas daraja kana gaanii jechuudha. Ayyee inshallah jaalatamtoota kabajamtoota kenna diin bareedaanadha nu bira gaheetiin addunyaa marti islaamummaadhaan bareed biyyi sidaamaa hadha irra caalaan namaa islaama osoo jenneetii dandamu tana wareegama namoota qaqqaaliiwwan akkanaa kanaan haga sadarkaa nama sila waa takka diin irraa ibaadaa irraa islaamummaa irraa dantaan qabne suura mafaatihaa qara'eef jecha isa sanii nu salaakisedhaniin wanni an barbaadu haraqee eegana ammallee miraaba keessa kaahate isii saniin akkasii salaakisaa turerraa rabbi baasee adha kunoo barsiifatanii aalima taasifatanii biyya diinii ta'e rabbiin isaan haa ijaaruuti amma yoo rabbi fedhe inshallah masgiinni guddaan asii ijaaramuu deema hawaasa keenya kana du'aayinillee akka bira dhaabannu isiniin jedha waan nu dhageeffattaniif galatooma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.